Yaa carraa dhala namaa argitanii namni biyyarraa bahuu beeka malee manaa bahuu beeka malee akkatti galuu hin beeku. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Duuti miceeyyoo taana baay'ee tokko inni nama cabsa daa'ima araasiirraa jechuudha. Nageenyi fararri waaqayyo akkuma jirtanitti isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii. Galata waaqayyo ani nagaa kootii egaa samooni kana oduu guddaa kan ta'e waa'ee du'a obboleettii teenya tanaati jechuudha. Saudi Arabiyaarraa karaa biyyaatitti yeroo galtuu karaa irratti hafte allaattiin biyya ormaa ishee nyaatte dhugaa baay'ee nama dhukkuba baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Saudi Arabiyaa keessa turte seeran ala turte seeran ala hojjechaa turte seeranii miti. Seeran ala waan taateef immoo karaa biyyaa galuudhaaf maal gochuu qabdi? Dirqama ashaaraa kennuu qabdi jechuudha. Waggaa karaa kaan waggaa 3 garuu Saudi Arabiyaan beeku waggaa 5 jedhani. Kanaaf waggaa 5f yookaan isheen immoo mallatteessitee baati jechuudha. Mallatteessiteet karaa biyyaa galti jechuudha. Harka kennattee aga ta'e tokko hin hidhan jechuudha. Akkuma beektan hidhaa Saudi Arabiyaa aga tokko hidhamtee harka ishii kennattee karaa biyyaa galti jechuudha. Nagaan mallatteessitee isheen garuu kana hunda hin godhu mallatteessee ashaaraa koo kennee as deebi'uu hin danda'u jettee galaanarraan galuu filattee jechuudha. Galaanarraan Yemen qaxxaamurtee galaanarraan galuu filattee Saudi Arabiyaa kaatee daa'ima qabattee daa'ima ishii baattee jechuudha. Garuu akkas hin taaneef akka isheen yaadde hin taaneef karaatti dadhabdee karaatti lubbuun ishee bahe jechuudha. Argitanii daa'ima ishee gattee dhufaan jira jettee maatii isheetiif bilbiltee maatiin ishee dhufaa jirti mucaan keenya dhufaa jirti jedhanii harka bal'isanii osoo ishee eegaa jiranuu isheen garuu nyaata allaattii biyya ormaa taate. Bakka arganii fudhatanii reeffallee galchanii awwaallatan miti. Wanti nama dhukkubu jechuudha. Irra guddaatti wanti nama dhukkubu reeffallee fudhatanii awwaaluu bakkatti danda'anii miti. Achumatti ruumechi nyaatee achumatti lafee ishii gata. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ijoollee baay'ee dhagaa akkasittiin bosona keessa karaa dheeraa miilan yeroo deeman argitaniirtu karaa Saudi karaa isaan deeman karaa dheeraa baay'ee karaa dheeraa deemu aduudha. Isarratti lafti baay'ee tokko kan namatti hin tolleedha jechuudha. Daagata gaara keessa deemu waan ta'eef ijoollee baay'eetu achitti dhumee hafe. Dhugaa waaqayyo ijoollee baay'een jechuudha. Maaf barumsa isaaniif hin taane. Namni baay'een dhumee hafee jira karaa san keessatti jechuudha daandii san irratti. Maaf barumsa hin taane. Namni gara siin deemu dhugaa waaqayyo lubbuu ofiitirraa bahee deema jechuudha. Galus galee galuu baadhus hafe jechuudhaan deema. Akkasii malee akkamitti namni osoo akkanatti dhumaa jiru namni lubbuu ofiitirraa bahee isheen immoo daa'ima ishee qabattee kunoo daa'ima ishees gattee maatii ishee bira osoo hin gahin karaatti hafte. Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Waaqayyo kan mirga qulqullootaa ishee haa teessisu. Daa'ima isheetillee fakkaattuu ishee lafa gootee deemte. Maatiin ishee abbaan manaa ishee waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu. Dhugaa waaqayyo daa'ima san yeroo laalan ishee yaadatu. Ija isheetiin daa'ima sanillee laalanii guddisu. Garuu baay'ee tokko nama ulfaata. Baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Hin guddatte daa'imti tunis gaafa guddatte haati too jechuun isheen oolu. Dhugaa baay'ee daa'imaaf illee wanta dhukkuba sammuu ta'u jechuudha.
dhukkuba guddaa kan isiitti ta'udha. Gaafa guddatte gaafii kun deebi'eef jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru, Waaqayyo jajjabina haa kennuufi maatii ishee hundaa fi isheen garuu haftee jirti. Bakka hin deebine deemtee jirti. Takka lubbuun ishee ba'ee jira. Foon ishee fuudhanii awwaaluu baatanis isheen wanta dhageessu hin qabdu, garuu kan jiru hin gubata malee jechuudha. Baay'ee tokko nama dhukkuba. Homaa gochuun hin danda'amu. Viidiyoo wayii hojjettee gadhiistee turte TikTok irratti jechuudha. Yaa uffata minamina kana Saudii keessatti olii gadi goggoote shifoonii minamina gurgurti jechuudha. Isuma isa sanii fi biyya galtee isiin seeran kara biyyaa deebi'uu yaaddeeti jechuudha. Garuu biyya Saudi Arabiyaa bichaa miti. Dhugaa Waaqayyoo biyyi guuteera. Dubaay ni jira. Bakka biyyi guute bar biyyi nagaa hin jira. Biyya seeran deemtee seeran hojjettee galuu dandeessu jira. Dhugaa baay'ee hamtuudha biyyi Saudii. Baay'ee namnachi baay'ee hamaadha jechuudha. Kanaaf ishiin osoo biyya biraan deemaa haa ta'u jettee daayirektii mallatteessitee gara biyyaa galtee jiraatte nagaa maatii isheetitti galti jechuudha. Garuu ishiin deebii barbaaddeeti galaanarraa filattee isheedhaan taane akkuma viidiyoo waraabdee gadhiistee isa dhumaatii yoo wal argines yoo wal arguu baannes chaa'u jettee viidiyoo tokko gadhiistee jechuudha. Isa olii gadi waliin darbachaa jiru jecha isheesan jechuudha. Ishiin immoo yaa nan du'a jettee osoo hin taane akka qalbii haasa'uu dandeessi. Namni nan du'a jedhee manaan bahu bakka yaade san nan ga'a jedheeti malee jechuudha. Garuu ishiin nuti biyya ormaa yeroo jirru humna hin qabnu, dhugaa Waaqayyoo humna fixannee irra jechuudha. Kanaaf karaa dheeraa miilan karaa dheeraa deemuu hin danda'amu. Isarratti deessee araasii daa'ima baattee jirti. Daa'imni ishee xiqqoodha akkuma argitan. Daa'ima baattee karaa kana keessa karaa dheeraa deemuun baay'ee ulfaata hin danda'amu. Isheen garuu humni ishee xixiqqaatee deemuu dadhabdeeti karaa tafte jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Dhugaa Waaqayyo baay'ee tokko na gaddisiiste. Baay'ee na gaddisiiste. Warreen ishee ilaaltan dhugaa Waaqayyo haga fe'ee deebiin isinitti hafu malee biyya keessan irratti iyyoomtanii jiraachuu isin hin bayya. Akkanattiin karaa tafanii allaattiin biyya ormaa nama nyaachurra jechuudha. Firra ofillee argee kan nama hin awwaalle allaattiin nama karaatti nama nyaattee achumatti lafeen nama gubbaarra tafa jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa Waaqayyo. Kanaaf warreen seeran kara biyya alaa bahaa jirtan illee warreen kara biyyaa galuuf yaaddan illee seeran alaa hin deemina. Barumsa isiniif haa ta'u seeran alaa hin deemina. Miidhaa guddaa qaba. Baay'ee miidhaa guddaa qaba. Kan akka daayirektii farramtee kara biyyaa ashaaraa kennitee galtuu hin jiru jechuudha. Biyyi guute mircaan bar biyyi deemuun baay'eetu jira. Garuu kanaan duuta jedheenis isheenis qabaatee karaa taftee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Homaa gochuun hin danda'amu. Garuu maatii isheetiif abbaa manaa isheetiif gubaa lafa keessee fi deemte jechuudha. Gaabbii lafa keessee fi deemte baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waaqayyo jabina isaaniif haa kennu. Kan bakka buufatte illee Waaqayyo isheedhaaf haa guddisu. Maqaa isheef haa guddisu. Dhugaa Waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Viidiyoo kana sheer godhaa. Dhugaa barumsa guddaadha.